Akkam jirtu kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gungumaa uummatarraa sagantaa keenya faayaartii torban kanaa qabannee isiniif dhiyaanneeti jirra. Qopheessee kan isiniif dhiyeessu Jibriil Muhammadii hanga xumura sagantaa keenyaatti nu faana bu'aa isiniin jecha torban kanaas sirboota afaan Oromoo ergaalee hedduu qaban sirboota aadaa seenaa duudhaa fi eenyummaa uummata Oromoo calanqisiisan akkasumas sirboota jaalalaa hedduu qabannee isiniif dhiyaanneeti jirra. Hanga xumura sagantaa keenyaa nu hordofaa isiniin jenna. Jalqaba irratti sirbinuti isiniif dhiyeessinu sirba bareedaa torbee kana keessa gadi dhiifame sirba weellisaa jabaa sagalee ajaa'ibaa qabuu fi walleewwan gosoota garaagaraa sirbee weellisaa Taajuddin Ahmad isiniif filanneeti jirra. Weellisaa Taajuddin Ahmad weellisaa buulessaa sirboota babbareedaa hedduu rogaa hedduun kan hojjete yoo ta'u ammas sirba bareedaa bifa bareedaa sadarkaa eeggateen nuuf dhufee jira. Wayda darii baddannoo hurriin subii taatikaa ijumaanuu si arguun natti taate mashaqqaa jechuun shaggooyyee shaagodhee gala. Subida deka ijumanu siarku natu tate mashaka tiyalari bari hako rahotunana waliftana hirko Ya makkanni sarayyaa kololee yaa sukkar baadiyyaa koo harka sirra kaayyaa siifuu garaan nabooyaa jechuun shaggooyyee dardarran tarree galchee shaagodhaa dhiichisaa. Ya makkanni sarayyaa kololee yaa sukkar baadiyyaa koo harka sirra kaayyaa kololee siifuu garaan sobda male atu garam burre abadiri bate atu garam burre so sobda male atu garam burre koya mamari marilan koya mamari marilan koya mamari marilan koya mamari marilan Atti dabaluun xumurarratti weellisaan kun sirba jaalalaa bareedaa kanaan way kaarrulee kololee way kaarruun dhaqqabaa kan kee kun kaarruun addaa jechuun sirba jaalalaa bareedaa kanaan shaagodhee dhiichisaa jira. Way karaba kololee laal karalolu baqay hunda karu kabalan Shalagay way go parenti yuma gololei lal fela muqayumay suman jalle malelan gololei berto golbin boyumay abadiri bate atu karambulle naso sobda male atu karambulle abadiri bate atu karambulle so sobda male atu garam burre koya mamari marilan koya mamari marilan
Itti aansuudhaan sirbi nuti lammaffaa irratti isiniif filannee sirba baay'ee bareedaa ta'e kanneen kana gadhiifame sirba weellisaa Yaasin Faaris mata dureen isaa Addooyyee jedhu isiniif filannee jirra. Weellisaa Yaasin Faarisii weellisaa jabaa reef lafaa dhufaa jiru yoo ta'u sirba bareedaa aadaa Wallaggaa kanaan komkommee ilmaan makkoo biilii jechuun eegaleetii jira. Mako bilinu ebbisina Girarre gello tumbume tabana Kukulele mani ilili laga Adda bareedinni ijoollee Wallagga Tumaan mako bilinu falchina Mee asnatti kumkume sirbina Kulikile mani ilili laga Adda bareedinni durbee Wallagga Sila gunan sifala Guna duda anggalane Sila sifanan gada Durba duka anggalane Wayami tabeleshe Kudumi chutarsae Sagale gedagahe Sagal mana agabbahe Koranak na addoe Hirieda anjetae Ammae reftae Addoe Addoye Addoe Jeteye Addoe Atti dabaluu weellisaan kun sagalee kilooleedhaan walaloo fi yaadaloo uummata keessa jiruun kan hojjete yoo ta'u sirba aadaa uummataa akkaan ibsu kanaan shoollee hoo yaadamahee shoollikkaamee kammee jechuudhaan kumkummee sirbeetii jira. Shoollee hoo yaadamahee shoollikkaamee kammee 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 bishaanoo bishaanu makaa shakashamoolee bortaamaaf calaqqisaree shakashamoolee jaalalloo jaalalu makaa shakashamoolee keekummaaf na rakkisaree shakashamoolee siikoo qeeransa dulloome shakashamoolee eegesaan lafan gahuumi shakashamoolee wal jaalatee kamnichoome shakashamoolee eegumsaatiin danda'uumi shakashamoolee najjoorraan mandiidha foonkoo shakashamoolee giddaan karaa guttiniyyee shakashamoolee nanjooraa yaada eekoo shakashamoolee siif garaan na baallammaa'ee shakashamoolee hortee machaa guduruumoo shakashamoolee liiban jaawwii jidda daallee shakashamoolee siifan aadaa ga'uumoo shakashamoolee waan na dhukkubu wallaalee shakashamoolee. Tumura irratti weellisaa jabaarreef lafaa dhufaa jiru kun akkuma beekamu sirbii aartiin utubaa waan hundaa ta'uu isaa ibsuudhaan akkasuma sirbicha keessatti iddoolee seena qabeessaa fi miidhagina naannoo qabduu addunyaatti agarsiisuun labanii yaa labanii mana kee osoo dhufanii ancootee sooratanii jechuun goolabeetii jira. Labanii yaa labanii mana kee osoo dhaqanii ancootee sooratanii ammaraasee dhuganii chumbooftuu koon dhabanii leeqaa gimbiif qallamii gabbarri mee hammami wal fuudhannee hillimi soorami garami soorami jalgaa chuusee koo aadaa shaashii barataa si argeen beeku wayyoo hararaa jiidhalata yeesii koo aadaa dhaabee barataa si argeen beeku wayyoo hararaa jiidhalata.
Itti aansuudhaan sirbi nuti sadaffaa irratti isiniif dhiyeessinu sirba bareedaa yeroo dheeraa dura sirbame sirba aadaa Arsii kan ammas immoo sammuu dhalootaa keessaa hin bannee fi sirba weellistuu Zaytunaa Hajjii fi weellisaa Kadiroo Binkuree mata dureen isaa Eeshunee Gaara Duubaa jedhu isiniif filannee jirra. Weellistoonni kunneen sirba bareedaa aadaa Oromoo Arsii kana yeroo dheeraa dura kan sirban yoo ta'u sirbichi waan hawaasa keessa jiru guutumatti kan ibsudha. Baha Oromiyaatti kan argamtu kutaan Arsii akkuma beekamu ummata guddaa fi aadaa fi duudhaa mataa isaa kan qabudha. Keessattuu kutaan kun horsiisa looniitii fi qonnaan kan beekamu yoo ta'u baay'inaan immoo faaruu looniitiin beekama. Akkasumas immoo loon jaalata. Weellistoonnis kanumarraa ka'uudhaan aadaa ummatichaa afaan aartiitiin walaloo fi yaadaloo ummata keessa jiruun hojjetanii lafa kaayanii jiru. Eeshunee Gaara Duubaa Meetukee Daayisee Onaa jechuun wal jalaa qabuudhaan hojjetanii jiru. Atti dabaluu weellistoonni kunneen sirba bareedaa yeroo kamuu immoo foofne kanaan tirrii fi faaxumee akkasumas immoo ateeteen osoo hin hafin waan ummanni jaalatu hundaan miidhagsanii hojjetanii jiru. Magaal kiyyahoo magaalan Arsiyoo jechuun shaa godhanii jiru.
Xumuraa irrattisi weellistoonni kunneen sirba bareedaa aadaa Oromoo Arsii kanaan xooshineen baala diimaa goofareen faaya dhiiraa jechuun goolabanii jiru. Egaa kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gunguma uummataa irraa sagantaan keenya faaya artii torbaan kanaaf qabanne asirratti goolabama. Torban sirboota biraatiin hanga walitti deebinutti gamanumaan nagaa isinitti dhaammachaa qopheessee kan isiniif dhiyeessan Jibriil Mohammadi. Ogummaa kaameraa fi teeknikaan immoo Umar Jamaaltu nafaana ture. Qophiilee Oromiyaa Freedom Media dambalii gunguma uummataa kanneen hafan waliin turtii gaarii isiniin jenna.